بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجم توتا في جالة توتا والدكتوتا ورودي بسني كهاتما وياهرتا إيدا بركما توكو في دبا أفوريد أفورتمي شني سبب فجودان وبولي سكينا كبجما في جالة ما منا كدير نجيسو دي جارجمنا mati isani wajin turti gona hagar masaganta kenna kan wajin turtan kabajan sinafira durse baga guya ida guya kabajama kanan singa ejenna mati kesan gutu wajin bagolino gen afera oro libasa dirja tama sini gode kabajitani mana kesan besu kesan galato mal fata sini jenna mati gutu Bisnis galato kabajani kesan kuma bekam jan ida awasa muslima unda berattu guyyaa jaalatamaa guyyaa akkaan namni hunduu kabajudha. Mee maatis ta'ee hawaasa yerootan keessan jalqabumarratti ergaa baga isiniin gahee warra dabarsuu fi barbaaddan kanneen isinirra jalqaba. Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanneen daawwachaa jirtan hundi keessanuu dura dursee harmee koo akkasumas abbaa koo kan biyyatti dhiisnee carraan jiru biyya ormaa biyyaa nu baafteen guyyaarraa guyyaa kabajamaa ayyaana guutuu uummata muslimaatiif akkasumas firoottan koo hundaa dabalatee hiriyoota koo hundaanuu bakka jirtanitti bakka ittiin isin ga'e baga geessan jechuun barbaada. Akkasumas hiriyoottan koo kanneen biyya baqaa keessa waliin jiraannu tokko keessaniin osoo maqaa isaanii dhofne hunduma isaaniiyyuu baga geessanii baga ayyaana waggaa iida bara 1445 geessan isiniin jedha. Ayyee muhajara ifufa. kan baga maatii koo hundumaanii maatii isaas maatii koo as jirus maatii biyya jiruunis baga ida alfatratiin bagatti singee jechuun barbaada. Ayyee galatoomaa oro dibasa dirja tamara kanarratti wanti isin filannee fi waan adda isin godhullee qabdani kanumaa fi garuma boodaatitti itti dhufna waan hedduu hordoftoonni keenya warri gara chaanaalii oro dibasa dirja tamaa akkasuma feesbuukii fi gama tiiktokiitiin nu hordoftan baga ittiin singee jechuu barbaannaa maqaa oro dibasa dirja tamaatiin. Hayyee muhajara guyyaa iidaa kanamee akkamitti ilaaltan guyyaan iidaa maaltu isinitti dhagahame? Guyyaan iidaa carraa kan ilaalchuu keessaniif galatooma irra deebi'ee gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Carraa kana kan hin arganne namoota baay'eetu jira. Carraa kana rabbiin nuu kennee har'aan nu ga'uusaatti alhamdulillah rabbil aalamiin. Adda yeroo hundumaa haaraa matee dhufa umuriis dabalachaa waan hundaaniyyuu alhamdulillah jechuun barbaada. Gammachuu guddaa natti dhagahama. Hayyee obboleessa keenya Kadir namni hedduu biyya baqaa keessa waliin jirrulleen si beekanii haa ta'u ammoo gara miidiyaa kanarratti yeroo garaagaraa barreeffama fa'aa fi footoo fa'aan waan akkasiitiin illee isin beekuu danda'a. Har'a ammoo wanni dura dursoo eenyummaa keessanirraa jalqabuu hin danda'aniif sababa guyyaa kabajamaa guyyaa iidaa ta'ee fi amma ammoo mee eenyummaa keessanitti deebinamee mee Kadir eenyummaa keessan eessa dhalattanii eessa guddattanii amma eessa akka jirtan? Galatooma ani maqaan koo Kadir Nageessoo Kaawamboo jedhama. Dhalataa naannoo Oromiyaa godina Arsii Aanaa Leemmoo Bilbillooti. Kan amma jiraadhu biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobiiti. Hayyee muhajara. Hawwii Zalaalamin jedhama. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee Duwwaa Sadiitti dhaladhe. Amma immoo Naayiroobiin jiraadha. Haadha manaa Kadir ta'e jechuudha. Yaa wanni maan dura irratti dubbachuu barbaannellee wanni adda isin godhu keessaa tokko waan akkanaa kana
Mee Obbo Kadir mee akkami haadha Hajaraatiin akkami wal agartanii isii Rabbi Wallagatti uumee Naayiroobii fidee si Arsiitti uumee Naayiroobii fidee amma bultii waliin ijaarrattanii waliin ilmaan hortanii waliin jirtanii mee akkamitti walitti Waan walitti dhufnee yoo natti fakkaatu waan jiru natti fakkaata malee. Dhugaadha hireen qooda Rabbiiti. Katabbiin Rabbii qoonni Rabbii walitti si jiraate eessaaf eessatti illee dhalachuun nama hin daangessu kan walitti nuuf Rabbii ishee irraa dhoohee galtee wayyu. Gaafa duraati mata eegalee jalqaba amaaf shan wal agarre jalqaba Finfinneetti 2013 ani asitti jechuudha 2012 Diseembara barumsa kutaa 12 asitti eegatumreen booda maatii laaluudhaaf gara biyyaa deeme akka tasaa ta'e durbicha kiyya tokkotu Finfinnee jira achitti barsiisa. Isa bira deddeebi'aa ture jechuudha yeroo asii biyya deemee maatii ilaalee maatii bira xiqqoo tureen booda isaa xiqqeenarraa waliin guddanne waan ta'eef isa bira deeme akka tasaa ta'e naannoo inni jiraatu immoo naannoo isheen qubattu achitti wal argine jalqaba tokko jennee achitti wal argine. Ayyaa akka gara Naayiroobii haala mijeesse moo carraman Naayiroobii? Dhugaa dubbachuuf waluma keessa anis hawwiin koo yookaan immoo fedhiin akka isheen gara Naayiroobiitti dhuftu qabaachaa ture. Haa ta'u malee yeroon an akka isheen dhuftu barbaade anaaf yeroon itti dhiyeessetti kiyya sun suutuma lafarruma harkifachaa dhufe dhimma dhuunfaa isheetiif isheenis murteessitee gara na imalte. Achitti Naayiroobiitti walitti dabalamtan jechuutti. Naayiroobiitti walitti dabalamte. Haayee amma dubbii hedduu isin hambisee jirtu fakkaata. Mee akka walitti dabalamtanii kanarraa wantoota namaaf barnoota ta'u. Dhuguma hireen qooda Rabbiitii si Wallaggaa Naqamtee baatanii inni Arsii bahee walitti dabalamuun kun dhuguma hiree namaa Rabbumatu harkaa qabaa kana hiree fuudhaaf heerumaa kana Rabbuma harka jirti. Namni dhuguma ilma laallataa arga tokko inni malee murtii Rabbi arga jirti. Kanarraa mee maali wanti isin dinqisiisuu fi akkaataa itti walitti dhuftan kanarraa wanti nuyin ta'a? Akkatti wal barreenni himeera. Normaalii akkuma nama wal barataa garuu gara fuuldura maal akka taatu immoo hin beektu. Wal baradheeniira garuu wal fuuna jedhee yaadne sababiin isaa sanaaf inni adda addummaa guddaa qabna. Amantiidhaanis naannoodhaanis baay'ee adda addummaa waan qabnuu fi anis hin yaadne inni hin beeku yoo yaadee jiraatte ani garuu hin yaadne. So haaluma kana keessa utuu jirru ani gara Naayiroobii dhimma biraatiif gara Naayiroobii dhufe innis akka carraa ta'e itti himne garuu wanti nama dhibu immoo itti himne akka Naayiroobii dhufu dhimma kootiin dhufaa jira waan ta'eef itti himus hin barbaanne akka carraa asii 2014 nama rakkisaa turan namoota waraqaa hin qabne jedhanii rakkisaa turanii inni immoo gara Moyyaalee paaspoortii dhaachuuf dhufe. Achitti wal argine maqaanis nannee innis inne gaafa arguun maaliif inni dhuftee dheeyyaanne anis isaaf dhufaan jiru. So kanaaf hiree Rabbiitti jechuun wanti immoo adda nama godhu yoo inni yaaddatti irraafate hin beeku. Risitikeetti ka baasii yaateef dhugumaan sitti agarsiisuu hin danda'a ta'eef akka nama mari'atee lakkoofsa anaaf inni wal biradha.
Kanaaf tikeettiin tokkodha lammaffaan immoo nannee bakka gaafani salaaluu ani viizaa kaas ce'umsa dhaachuuf innis achi waraqata yeloo jedhan tokko gaafachuu dhufee wal argine nannee innis innee. Dura Finfinnee wal argitanii wal beektan waan ta'eef jechuudha. Garuu akka Naayiroobii dhufuun beeku. Inni jechuudha. Akka. Actually wanti nama dinqu tokko ani turuun barbaanne yoo sani barnoota kutaa 12 xumuree maatii bira dhaqee deebi'ee kolleejjii wayii eegalee jira. Nairobi Aviation College IT Information Technology waggaa tokkoffaa eegalee waraqaa waan hin qabneef waraqaan UN'dhaa ittiin barachuuf na daangesse yoo san. Kanaaf paaspoortii deeffadhee viizaa dhaachuuf deeme. Atattamaan Moyaalee gama bahee kan Itoophiyaa dhaadhee Keeniyaatti as bahee kanas dhaadhee deebi'uudhaaf hariitii waan qabuuf dafee paas isteeshin I think Moyaalee rahaa natti fakkaate kan ittiin dhufne. Yoo dhaqee gaafadhu lakkoofsa 43 I think 43 moo 42 isaan nama lama 42 tokkoof lama qabamee jira 43 qofatu jira itti aanee dirqama an 43 qabachuu qaba. Beekne eenyutu na duuba jiran beekne 43 qabadde deebi'ee gaafa jedhu kiitii tokko waluma bira jirra wal bira ta'een. Imagine an yaada keessaa hin qabu isheenis yaada keessaa hin qabdu natti simuun barbaadu because yeroon an akka dhuftu barbaadutti isheen waan yaamne amma yoo hin dhufalle jedhe nan amanu maybe of gadi of buusuun barbaanne isheen natti fakkaata. Inni ofii eeggachuudhaaf natti fakkaate akka tasaa ta'een ta'e wal bira ta'e. Waan dinqiite wanti adda godhu keessaa isiilleen amantaa biraa qabattee atiilleen amantaa biraa qabdu akkuma isiin kaaftee fageenya lafaa hagas jidduu kenna bal'ina Oromiyaatiin hagas jidduu kenna jiru. Amee haala kanarra walitti dhufuu irratti dhiibbaan isin irratti ta'e dhiibba gara amantaatiin haa ta'u amantaa akka asitti dhuftanii qabattanatti fakkaata. Karaa kanaan isin irratti maatiitti ergachuu irratti haalli kun akkam ture akkamitti keessa dabartan? Chaalenjiin waan kamuu keessattuu wanta ati beekuu qabdu chaalenjiin hin dhabamu. Chaalenjiin akkuma jirutti ta'e immoo chaalenjii dhugumatti yoo rabbii waan tokko siif fedhe chaalenjiin kamillee si daangessu hin danda'u. Dhugaa dubbachuuf isheen tanaa gaafa jalqaba wal barannee wal beeknu irraa dhimma amantaa walitti hin kaafnu. Like yookaan ati amantaan kee musliimaati akkamii naan jettee hin beektu. Atis amantaan kee kiristaanaa akkamii wanni kun jedheen hin beeku. An waan takkatti uumama kiyya irratti waan beeku keessa yookaan immoo wanti natti dhagaamu natti mul'atu rabbiin abbaa ofii fedhe akka qajeelchu abbaa ofii fedhe immoo hikmaa rabbumatu namaa kenna. Yookaan immoo waan tokko anis fedheen amanne rabbitu na qajeelfate karaa isaati irratti. Rabbiin na qajeelchi kabiraatis qajeelchuu baachuus danda'a. Kana waan ta'eef sanitti amanaa jireenyuma keessatti immoo diversity garaagarummaa jiru irratti nama amanu tokko. Maaliif akka itti guddannetti illee akkuma Oromoon kuni waa hedduuf keessaa qaba. Oromoon amantaa garaagaraa qaba. Oromoon kutaa garaagaraa qaba. Duudhaa garaagaraa qaba. Kana sirriitti waan ajaa'iba natti hin taane nan dinqine san duras hawaasummaan kunillee biyya baqaa kana keessattis ta'ee manneen barnoota biyyatti baratanitti illee ta'ee jira hawaasummaan kun hawaasa garaagaraa amantaa garaagaraa duudhaa garaagaraa kana rabbiin carraa nuu kennee jiruu baqaa tanaanuu waliinuu haa ta'uti waa hedduu walis barannee jirra hanga wal balaaleffachuu sun taane wal ammachuun kuni tokko baqa keessatti bu'uura ta'een waan ta'eef lammaffaa immoo akka hiriyyummaattis walitti beekta jaalalaa yoo walitti dhuftu maas hin daangessanii yoo tokko jettee namaa wal bartu san yoo nama mataan kee open ta'u taate waa idilee open yoo taate waan tokko limit se wanni si godhu jiru nama walitti dhiyaachuudhaaf nama wal baruuf namni namummaa isaatti qofti gahaadha kabajaa fi waan isaan malu argachuu qaba jettee waa yaadduu jechuudha. Kanaaf maa nutti dhufnee but eega walitti dhufnee nuti walitti dabalamnee chaalenjiin gurguddaan
ka nu dachuu eegale like isheenis gama maatiitiin dhiibbaan tokko jiraachuu anas gama maatii kootiitiin dhiibbaan tokko jiraachuun like nama muslimaa tokko taate akkamittiyyuu nama kiristaanaa wajjin waliin dhata akkamii qabaata jechuudhaan firoottan koo namni fira kootii eegale jira akka wanti kun akkamitti ta'a jechuudhaan godhanii garuu hubannoo hin qaban isaanii isheen akkuma wal asitti walitti dhufnee wal fuudhuu murteessine dursatti ani sitti hin dubbanne muslima ta'uu qabdan jenneeni you know what gaafa tokko yaadadha like teennet waan kana haasawne dhimma kanatti ani sodaachaa haasaa maaliif nama influence isii gochuu barbaadu akkasiin amantaa kana fudhattuuf dirqisiisee sanitti wayna fudhatti ka jedhu waan ta'uuf of qoxxobaata haasa'ee yoo deemu isin speedaan haasa'u eegalta like you know gaafii gaafirraan akkas san dura immoo jalqaba yeroo wal barru irratti dhimma amantaa kana irratti baay'ee akka haasofnu ayyamamoo miti isheenis maaliif agaan isii beeku irratti konfliktiin jaalatti konfliktii wanni maal beekta wal mormii kanaa fi wal diddaa kanaa fi cikiciki akkana kanaas na butii asimuuti kanan jaalattu waan san hin feeneef jecha dhimma amantaatti kana kan jenne gaafa ol fuudhuuf murteessinu you know what anatu silaa itti himu qaba shari'aan akkam jetti hukmiin wayii akkam laata like you know nama amantaa biraa qabu waliin jireenya irratti ni danda'ama amma jechuun like already dubbistee na fixxee waan jirtuuf sirri na hubattee waan jirtuuf waa wayii amma yoo inni qajeelee akkana jedhee natti himu sababa jaalala jiruuf waan daangessu jecha to the deepest isitu keessa seenee hukmiin akkamii fakkeenyaaf yoo ulfuun akkamii namna nikaa akkamitti hidhama maal godhamuu qaba namna isitu insist na godhe dhugaa dubbachuuf na bira jirtii fi miti like isini I don't know powering duubaan jiru rabbiini qajeeluma isii waan fedhuuf tariiti itti ta'uu danda'a akkam ta'uu qaba akkamtu ta'ama jennaan anis amma dirqame yoo chaansii tanatti hin gargaaramne guyyaa biraa afaan ittiin dubbadhu hin qabu jedhee murteesse you know what anaaf si oluudhuudhaaf tokkoffaati shaadaa qabachuu qabda shaadaa eega qabatteen boodatti immoo qaadiin namni sheekaa nikaanuufidha isatu mas'uulummaa sirraa fudhata haati geessoo kan immoo abbaa kee maatii kee hin qunnamaa akka mas'uulummaa sirraa fudhatu isaan hubachiise isatu nikaasidha karaan kana ta'uu qaba jedheen yeroo akkana jedhuun ni fudhatti jedheeti like waan kana fudhattee don taane I was like baruu barbaadde malee waan baruu barbaaddeeti waan kana baruu barbaaddeeti malee yookaan waa maaluma islaamummaan akkam jetti waan jettu hubbii na gaafataa jirtiifi malee fudhatteetiin waan kana hunda jenne yoo akkana haasofnu kana like 50% wal fuudhaaf murteessuuf deemnee jira percentii 50 deemamee jira 50 hafte tun amma dhimmi amantaa kun maal ta'a waan jedhu irratti waan ta'eef achi booda ka ta'uu qabu akkana jennaan you know what eega akkas ta'uu qabu taate let's do it jette why akkamitti ta'uu danda'a is it from your heart of murteessite moo just the situation kun itti si deema moo akkamitti ta'uu danda'a then amma I think although isin dubbattee wayya from the yeah there is something in one interested ta'e tokko jira waan ta'eef isin maal haa dubbattu hayyaa makadiriin oofne as hin geenye mee akkamitti namni jaalalaaf illee wareegama kafaluu hin jirti akkasumas dhugaa amantaallee hubachuu hin jirti kana lamaan keessa biyya namaa keessa jirtanii mee akkamitti karaa kana murtii agargaaru murteessitanii waliin bultii jaallachuu rageeffamee tana nama hedduuf barnoota taa'uutti dhugaadha dura waan natti hubachuu qabdu kiristaanaa ta'u malee uummata islaamaa sirriitti hin beeka amala isaanii haala isaanii sirriitti hin beeka na hawaasin ture immoo na hawaasin ture akka amantii bareedaa ta'e beeka
garuu immoo ofii koon taa'e jedhee gaaf tokko yaadeen beeku amantii kana nikaahni akkas shaadaa malee hin ta'u ammas immoo baay'een dhaggeeffadhan itti fakkaate Yaasiin Nuur fa'aa ustaazota Sandura yaa baay'een dhaggeeffadha naawwatus turanii achii booddee bakka yeroo asirratti ana duwwaadha maatii koo keessaa yeroo jalqabaatiif kan shaadaa fudhatee amantii islaamaa keessa jiru murteessee garuu maatiin koo nikaa irratti didaa turan yaa maatiin didaniiru nama naannoo as ture nama naannoo sanaa sofsiisne akkasitti nama natti dhiyaa turan nikaa hidhadhe garuu abbaan koo amma yoona nan dubbisu sababa amantii irraa akka ka'e du'aayin godhaaf gaafa galeef akka inni na fudhatu karaa koorras akka inni deemu du'aayin godha hordoftoonni keessa akka isaan du'aayinaa godhaniin barbaada karaa baay'ee bareedduudha so anis yaada isaa mormineeni maaliif bareera amma isaallee itti dhaladhee itti guddachuu yoo baadhee garuu bareera miidhagina isaa mi'aasaa argeera namiidhu sababa kanaanis heeyyamamtuu ta'ee nikaa hidhannee jechuudha. Maashaallah amallee rabbiin karaa beelaa irra isin kaa'e kana irraa isin hin gorsin maatii keessanillee rabbi akka amantaa kanatti fiduu hawaasni keenya warri sagantaa kana hordoftanillee abbaa ofiitti rabbiin qajeelfata rabbiin diinii islaamaa kan abbaa ofii jaalateef kenna maatii isiillee akka rabbiin diin kana si qabsiisu du'aayillee goonaa fi isaanillee sagantaa kanallee yoo dhageeffatan gara diinii islaamaa akka dhufan yaamicha dhiyeessinaa fi diiniin islaamaa namootuma waa hubataniif rabbiin abbaa fedheef kenna. Diin islaamaa namni fagootti ilaalee raadiyoo irratti itti dhiyaatee waan isaa yoo ilaale. Garuu bareedina sammuu irra caalaa kan argu bareedina sammuu kan argu kan keessatti dhalate utuu hin ta'in kan alaatti dhufedha yeroo baay'ee. Maal ta'a amma akka bareeduutu warri itti dhalate arganii faan jedha yeroo baay'ee. Mee jalqabiiroo gara keessanitti deebi'a. Dhuguma namni chaalenjii hedduu nama mudata. Chaalenjii san cufa akkamitti solvi gootanii amma gara maatii isiisanii furmaata fidee akkuma garaagarummaan jiru kanatti maatii san dhufi dhiyeessuu yaaliin goote maatii keetii walitti dhiyeessuu yaaliin goote isiidhaan akka abbaan isii araaramanii maatiin isii araaramanii isii dubbisan yaaliin goote maal fa'aatu jirame? Dhugaa dubbachuuf wanti waan guddaa wanni an godhan jiru marabbi godhee wanti martinu haa ta'uuti waan tokko lamaaf jecha qorqalbiin namaa wal addaa ilaalchi namaatis gargara namoonni baay'een amma akkaataan walitti dhufnee fi namoota birootis kan fakkeenya akkanaa qaban tokko waanuma jaalalaan wal booji'aniitiin jaalalaan fa'aa wal maksaa fakkaata. Garuu dubbiin akkasii miti. Rabbiin yoo fedhe nama jaalalaan booji'achumatti illee yookaan gara biraallee itti fiduu danda'a. Hukmii wayiitu keessa jira rabbiin waan wayii nama barsiisuuf waan wayii nama agarsiisuuf waan akkana kana fida. Xiyyeeffannaan guddaan ana biraa odoo hin taane tokkoffaa ishee marraahi amma anumti akka amantaa gootti jajjabaadhu nama anayyuu naa tumsu tokko kadhadhu waan isii dhagaya. Du'aayii godhii du'aayii nu godhii jettee beektaa gama chaalenjiin akka jirutti ta'ee tokkoffaa kadhaa isiitiin kaka'e maatiin abbaanis dubbisuu baatu haati isheetii fi obboleeyyan heeyyamanii jiru akkasumatti heeyyamanii nagaa piisi waliin ni haasofsiisanii fi yeroo hiidaa akkana baga ittiin si ga'e jedhaniini isheenis yeroo isaan ayyaana of isaanii kabajatan ni dubbistiini islaama ta'ee jettee haadharraan fagaanne waan haadhummaan qabdu akka haadhaatti kabaja ulfinna haati qabduun gootii fi kanaaf jecha haadhaaf obboleeyyan akkasuma ni dubbisu abbaan illee hima dubbisan jenneetuma yaannaa xiqqoo lafti illee walirraa fagoodha.
wanti gaafattuu fi qalbii isaatiifis ta'ee ammallee hayitti sirra jiru. Isaanuma san gara diinii kanatti yaamuudhaaf jaalalaa amantaan Islaamaa osoo amantaa keetillee qabaattee haadhaaf abbaan isii haqa irraa qabanii kanaaf jecha ni jabeeffachuun hin dirqama. Akkuma isii irraa haqa qaban ammas irraallee haqa qabanii gara duraatiin jabeessuun dirqama waan ta'eef kanas yaadachiise. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Diigaatama akkuma dura irratti isiniifillee ija sababeeffachuudhaan mana obboleessa keenya Kadiir Nageessootti argama. Dhuguma maatii kana wanti adda godhaa isiniin jenne keessaa waan hedduu gara dhumaattis dhagahuu dandeettu akka dhumaatti nu hojii turaa isiniin jira. Mee Ummu Hajara isinoo abbaa keessa karaa garaagaraatiin boojitanii firoottan isaanii itti ergitanii akka isinitti araaramanii isiniin dubbatan godhuudhaaf yaalii goota. Baay'een godha. Godhaan tureessi ammas godhaaman jira. Abbaadha. Dhugaa qabas mirga qabas immoo na wajjin na guddiseera. Abbaa maatiin kamiyyuu yeroo ijoolleen isaa akka isaatti karaa sirrii miti. Amantii matti na guddifateetti akka itti fuuf barbaadeetti. Gaafamuu qaamaan wal argine seera na hubate yaada. Mee ammallee gara miidiyaa kana akka hawaasni Oromoo guutuun isinii dhaga'u yookaan rabbiin namoota tokko hawaasuma kana keessatti isin ergee abbaa keessan kana wal isin araarsuu danda'a. Mee fuula keessa laalaati waan jettaniin jedhamu du'aa itti goonanullee akka isaanillee rabbiin karaa haqaa kana isaanillee qabsiisu. Sanis ta'uu baattu akkasiin gargar jedhanii qalbiin ta'ellee ganamaa gargar isaanillee gochuu. Isaanillee si dheebochuu dhabanii osoo hin taane dhuguma akkuma isin jettanii namni karaa abbaan itti nama fedhu yoo gadhiise akka duuteetti fudhachuun duuteen waan lama dhabeetta as biratti amantii duwwaa miti tokkoffaa isaan naannoo tokko miti. Gosummaatuun ta'e namnummaan kamiyyuu nama naannoo ofii nama aadaa ofii beeku loqoda ofii beeku akkas yoo ta'e filata. Isaanis jalqabumarraa gammadaan turre achimmoo amantiin itti dabalamee jennaan. Abbaadhas miti xiqqoo haatimoo garaa laafti. Abbaanii yaa innis garaa laafa garuu xiqqoo aadaa jabeeffachuuf jecha isatuu jabeesse malee waan lamatti ta'e amantis aadaas nama naannoo tokko miti. Walitti iyyuu dhufu. Ani nama naannoo isaayyuu isuma duwwaan beeka yeroo jalqabaatiif. Nan dhagaa yeroo barumsa irratti malee walitti akkas dhiyaadhee nama Arsii haaseen isaaniin baree jechuudha Arsii. Amma xiqqaa intala Arsiiti. Haadha Arsiiti. Kan akkasitti qabadhu. Taanii fi inshaallah nulleen du'aa inni dagannu abbaa keessatti akka rabbi isin qajeelchu. Maatima keessan guutuu akka rabbiin karaa dhugaa kan hubachiisee inna diina indallahi islaam. Diiniin akka rabbi biratti beekamu diiniin islaamaati. Nabi Isa illee nuti nabiyyitti beekna hawaasni islaamaa ergamaa rabbiitiin jaalanna ni kabajna. Akkasuma nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ergamaa isa boodaatii fi ilma namaa hundaaf ergame nabi Isaan ka ergame kuma namuu beeku bani Israa'el qofaadha. Kana namuu yoo dubbise hubachuu danda'a ammoo rabbiin akkuma fedhe qajeelcha. Akkuma fedhe qalbii isaa googee tursiisaa hojjettootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Oromoo Dibbata Diigaatama sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira. Dokumentii obboleessa keenya Kadiir Nageessoo hin banne jalqabarraa homaa iidaatii fi akkaataa isaan itti walitti dhufan irraa ganee isin jenne Kadiir Nageessoo wanti isin isan beekne waa baay'eetu jira. Har'a mana isaallee ragaa itti godhataa waa hedduu isin kenna gadhumaatti akka inni hojjetuuf. Mee jaala kiyya Kadiir Nageessoo. Nairobi jalqabaaf kan dhuftan barkama. Akkitti dhufte akkam? Baqachuu dhufte moo barachuu dhufte? Gaaffii bareeda. Yoo barachuu illee dhufe namni martinuu boquma kana himataa. Dhugaa dubbachuuf Nairobi yeroo jalqaba 2006 dhufne maatii waliin dhufne. Carraan maatii waliin dhufne namoota gargar faca'ee kuuwwan gara biyyaatti galanii ani yooma sana sumaan barnoota eegale. Walaa hojaa namoonni kun gara biyyaatti galanii jennaan
gara biyyaa deebi'uu hin dandeenyaan sumatti barnoota eegalee itti fufe sumatti hafe. Kuma lamaaf ja'a amma kuma lama digdamii afur waggaa 18 Naayiroobii eegamee ilaalee. Hayyee isiin kuma lamaaf 13 dhuftanii? 13 dhufee biyya. Ati gaafa sanuu Naayiroobii waajjira barattee? Naayiroobii fixee yoo sanuu nama ugaalii buufee biyya Jamoo Keenyaataa kana saantiidhuma kana beekna. Ugaalii walii lama. Ugaalii kan nama gabbisuu fi kan nama hin gabbisne jira. Isa nama hin gabbisne san nyaata. Mee Ummu Hajara Kadir kun haala kana keessatti hawaasa Oromoo kanaaf guddaa dadhabaa nama hawaasni kun qabu keessaa dargaggoo biyya kana jiran keessaa nama tokko akkasuma dhugaa dubbachuuf amalli isaa qofaa dachiif namallee hin quufu. Mana keessatti illee akkasuma immoo gabbaa'ee nuuf fakkeessanii waan ganaa adda dhugaa immoo maal qorraa qorrii wadhiif amalli isaa dhugaa dubbachuuf amala gaarii qaba. Min aaruu naartaay? Min aaruu. Min aartu. Aareen beeku. Dhuguma yoo aares hin callisa. Waan hin taaneefis naan taanedha hin dubbatu. Hin callisa amala gaarii qaba. Anatu rakkisaa natti fakkaate. Sangaan mana ragaan limbaanu waan keessaniin gaafanii rakkina qabu. Akkanattuu beektanii amma namni maatii ofii fagoo jirtan gatee nama faana bahuun qofti. Guddaa isin kenniti dhugaa dubbachuudhaaf. Malee rabbii umurii isin haa dheeressu jedhama. Mee ilma meeqa qabdi? Amma haadha ijoollee 3. Maashaallah. Maqaan isaanii? Isheen guddoon Hajiraa Kadir jedhamti. Hajara. Lammaffaan Tasniim yookaan Seenaa. Sadaffaan immoo Jaallannee Kadir jedhamti. Maashaallah maqaa Seenaa qaba. Abbaa dubra 3 jedhu. Achuma warri soddaa ta'uu barbaadan. Abbaa dubraa. Dafa gashadhaa. Gabbara maa. Gabbara kan giddu galeessaati. Lakkina qatnis jira. Waan kagama keessanii illee gara maraa walitti giddu galeessa gaaf jennu. Gabbara gosa lamaati. Jechuutuun gabbartanii akkasitti dhiyaata. Dhuguma wanti isin jedhe haala kanatti Kadir hojiilee hedduu hawaasa kanaaf hojjeta. Dhugaa dubbachuuf hawaasa keenya karakkatu garaagaraa nama biyyarraa gadhuuf hedduu dhaabatan keessaa adda dureedha. Kan qofa osoo hin taane Kadir mee waa'ee garee keenya hoogganaa turtes akkuma hundeessaa fi hoogganaa turtetti waa'ee garee qeerroo qarreellee xiqqoo irraa nu tuytanii yeroo isin garee isa wajjin halkan aga sa'aatii 6-7 illee teessan Ummu Hajaraan fa'aa maal akka isin jettu hagamta akka isin obsitellee kana gaamee irraa nu dubbata. Dhugaa dubbachuu fi waan goone walumaan goone. Ati sarraa abbaan carraa waa gaafataa ta'ee waa nu gaafadhu malee. Waan goone walumaan goone. Dhugaa dubbachuu asumaanii asitti odoo hin taane hordoftoota kee warra Oro 360 hordoftan isaan si beeku maatii keetii waan ta'aniif akka nama keessootti waliin biyya tokko keessa jirutti chaalenjii jiruu baqattummaatti waliin dhandhamaa jiru waan hawaasa keenyaaf gochuuf waliin yaalle waan waliin goone walumaan goone waan adda godhin qaban akka nama tokkootti durataa gamtaa qeerroo fi qarree Naayiroobii yeroo artist Haacaaluu wareegamu kan hundeeffame ta'ee haa jedhu malee waan goone walumaan jalqabarraa akka ijoolleen sun gad dhaabbattu qooda gaheen ati baate gaheen ati haga ammaattis bayaa jirtu
dagatamuun qabu kiyya qofa osoo hin taane dagatamuun waan goone walumaan goone jechuu barbaade. Hawaasa kana hawaasni kunaaf galata ooltee jirta. Yoo taate walumaan waan goone malee waan adda godhee miti. Dheebuun nuti qabnu kaleessallee ta'ee fakkeenya abbootii keenyaa fakkeenya qabsaa'ota gootota Oromoo kanneen akka Leenjisoo Diigaa, Waaqoo Guutuu, Jeneraal Taaddasaa Birruu fi isaanan hundarraa wanni nu dhaalle tola ooltummaan hawaasa keenyaaf dhukkubsachuun Oromummaa ofii jabeeffachuun eenyummaa ofiitiin boonuun eenyummaa ofiitiin waan sila hawaasni keessirraa eegamu dirqama qabdu namaa bahuu fi waan nurraan bahee miti waan dhaalle jechuu barbaadeeti waan goone walumaan goone. Ummu Hajaraan akka nama tokkootitti mana keessa behind a very strong man there is a woman akkuma jedhan sani isheedha. Mana kan kakaasee dadhabbii tokko malee takka waliin beenu yoo nuraasaa kasan keessatti dhimma garagaraatiif walgahii garagaraatiif waltajjii garagaraatiif deemnu nama duubaan murtuu lafee dugdaa ta'ee na kakaasedha malee osoo nama bu'uunatti ta'e taateeti wanti agasiin dalagamu yookaan goonu jechuu barbaadeet akkasumas asumaan Ummu Hajaraa qofa osoo hin taane fakkaattonni akka isaanii kanneen akka Ummu Khaliifaa fa'aallee jiranii. Kanaaf gabaabumatti dhugaa dubbachuuf san hunda ka gooneef tokkoffaa quuqama saba keenyaaf qabnuuf dirqama Oromummaa waan qabnu jenneeti. Akka biyya kanaatti chaalenjii garagaraa akka keessummeessaa turre beektaa. Oromoon Naayiroobii community mataa ishee gad dhaabbattee yeroo dheeraadhaaf hin qabdu. Rakkoon kun immoo baay'ee nu saaxilee hawaasni bal'aan kun as keessatti tuffatamee namaa gadi ta'ee waa hedduu keessa dabarsine cal jenneen dirqama qabnu walitti dhufnee at least yoo saba biraa gargaaruu dadhabne yookaan immoo Oromoo biraa gargaaruu dadhabne nama murtaa'e tokko wal taane ofii keenya quba wal qabaannee walii tumsine wal cinaa dhaabbannee wal gargaarra dhimma jedhuudhaani alhamdulillah san bira dabarsine waan silaa ofii keenya goonuu miti hanga biyyatti nama gargaaru deeggarsa uummata Wallootiif yeroo sanitti goone hongeedhaan uummata saaxilaman hanga Booranaa, Gujii, Wallaggaa almost maallaqa yoo dogongoruu baadde hanga miliyoona 2 jalatti tilmaamamutti asii deeggarsa gara haga biyyaatti gochaa turre. As keessallee partners NGO garagaraa waliin yaalii guddaa gochaa turre. Nama harka qalleeyyii as keessa jiran haga tokko gargaaruuf yaalii goonee jirra. Kana hunda immoo Rabbi nu gargaaree tokkummaa Oromoo kan hin cimne wal qabanna jenneetuma dirqama Oromummaa qabnu baane malee waan biraati miti wanni nuti goone. Asumaan gamtaa qeerroof qarree Naayiroobii haga ammaatittis ijoolleen sun jiranii ijoollee jajjabeedha. Jabeeffamuu qaba bakka jiranitti amma san dhimma hojiitiif qaamaan illee isaan irraa xiqqoo fagaadhe hanga ammaatti akka miseensaatti miseensa waliin jira. Dirqama miseensummaa qabus ni ba'a. Tumsi garee sanii haga ammaatti ni barbaachisaa. Gareen sun haa jabaatu haa cimu jechuu barbaada. Ijoollee saniin galatoomaa ulfaadhaa nageenyi isiniif haa ta'u na jedheen. Jedhattee ni jirta gaanii kana gaadhaan si gaya. Mee Ummu Hajaraa dhimma keessan waa'ee gara kabiiriititti dabalamuu eegalee dhugaa dubbachuu fi abbaa manaa argattanii bultii jaalattan malee tokko qilleensi namatti dhawu tokko ni jira gaafa maatii irraa dhalatan biraa dhabanii. Mee namoonni hamilee isinii ta'anii isin gara amantaa kana haarawaa amantaa kanatti dhufuu dabalatee akkasuma gosa irraa dhalatan irraa fagaattanii bakka biraatitti bultii ijaarrachuu dabalatee namoonni hamilee isinii ta'anii geessanii isin hedduu isa taasisan hamilee ta'an jiru mee akkan wanti isin keessattuu biyya baqaa keessallee waan jiruudha. Moo isinuma akka diruma qofatu sadarkaa kana qabu. Anama fakkeenyaaf islaama ta'een dhaladhaa jennu. Achi namni tokko islaama ta'ee yeroo natti dabalamu amantii kootti dabalame akka carraa naannoo koo yeroo ta'u jala bu'uun barbaachisaadha jedhee yaada. Tokkoffaa koo uummaatti dhaga'ama. Yaa lammaffaa immoo an garuu san hin arganne. Bakka amantii fudhatteetti. Maaliif isaanittis itti murteessuu hin danda'u maaliif isaanitti dhalatanii ani chaalenjii hangoo turuu godhu na hubachuu dhiisuu danda'u. Garuu baay'ee ulfaata ture. Ani isatu sappoortii nu godha haala salaataa waan hundumaa akkanatti dhaga'amu isadha.
isatu na gargaaree garuumoo sila ollaanis namoonni beeku waan ta'eef Veroonikaa jedhannuun wajjin jiru. Sila deebi'anii akkam amantiin kun maal akkasii hoggootedhaan namoota goggorsuu qabu jedhee yaada. Garuu hin jiran fudhattee jedhanii madhiisan. Jechuun waan bareedaa kaafte yeroo baay'ee isaan jedhaan waan ta'eefdha. Dhuguma namni nama amantaa biraa irraa gara amantaa biraa nama godaanee ollaa keessanii galii jajjabeessuun dhugaa yeroo baay'ee miidiyaa irratti kanaaf bahu natti fakkaate dhiyoo kana namoota baay'een hin jedhaan isaanii kaleessa fayyuu sitti himan ture bakka amantii islaamaa fudhattee jedhanii foolowarsiin ishee tiktookiidhaan guddatee fi achiin deebite. So amantii ofiitti deebite jechuudha. Maaliif yeroodhaaf bakka inoo isamaa baga nagaan dhufte jedhuun achi booda waan isheen truu gootu maaliif maatiin fudhatu kana waan ta'eef gaaffii bareedaa kaas ta'an ammatu nama akkasii qunname seeraanan jala deema. Maaliif waan keessa darbe waan beekuuf seeraanan jala deema. Namoota naannoo keessanitti amantii islaamaatti dhufanii gammaddanii mashaallaa ittanii dhiisutuun ta'in maalirra akka isaan jiranii jala deemanii hubachuu barbaachisaadha jedhee yaada. Gaaffii bareedaa kaas. Kanaafuu muhajara rabbi sinirraa jaalatu amma yoo xiqqaate waggaa 10 lakkaa'aa jirtan gara amantaa kanaatti dhuftanii jajjabina abbaa manaatii fi ofii keessaniitiin har'a geessanii ammallee rabbiin isin hajabeessu. Mee eegii amantaa kana dhuftanii yoo waa'ee amantaa kanaa duraana barachuu waan garaagaraa barachuu itti jirtammoo kadiirumatu muhadaraa isin godhaatuma kanatti jalqabaa mandhiisa garuu jalqaba isatu na barsiise alifarraa kaasee aga wayii sundayin haala salaataa waan hundumaa isatu na barsiise achi qara'us jalqabeen ture isumaan jechuudha waan isa sodaanniif ta'e beeku kun seeraan hin qabadhu natti fakkaatee isaaf malee barachuus nan barbaada inshallah nan baradha immoo seeraan hin qaraadhee yaada. Haye rabbi isin laafisuudha. Quraana barachuun waa'ee amantaa kanaa barachuun baay'ee barbaachisaadha. Namni waan itti amanu sun qajeela beekuun barbaachisaadha. Kanaafuu ammallee Naayiroobiin carraa akkanaati. Haala mijataa qabdi. Dhugaa. Ijoollee mateessa wajji barachuu dandeessanii kinoo ijoolleen teessan amma tajaajila 3 jettu ol qabdanii rabbiin bakka isin agaru kanarra jabaadhaa isin jenna. Mee jaala kiyya Kadir gara keetitti deebi'a. Dhuguma biyya maqaa kana keessatti fuudhanii ilmaan horuu nama sodaachisu mee akkamitti ilmaan sadarkaa. Kuni challenge dhagaa fi challenge qabu. Waan asii jedhu si yeroo tokko maalin jedhama beektaa? Ati murtee gaarii godhatteen jedhaan maaliin yoonni jedhee fuudhuun kee sirriidhaan jedhaan. Maaliif biyya ormaa keessa kophaa kee yeroo teessu karoora dhabda bakka. Namummaa keessaa baata karoora dhabda. Bultii horachuun responsibility dhaa fi dhugaadhaan ni ulfaata. Inumaayyuu ni ulfaataa miti. Waan nan eega keessa seeneen boodatti bare hedduutu jira. Kan namoonni bultii keessa seenan baratan. Lamaan gar lamaaniitiyyuu abbaan manaatis ta'e haati manaa yookaan immoo gurbaan dhiiraatis ta'e kan dubaraa bultii horachuudhaaf of qopheessuun baay'ee barbaachisaadha. Waan garii bultii horadha jettee eegeetti seenteen booda chaalenjii garii yoo keessa seente duubatti deemuu hin dandeenye hedduutu si mudata. Waan baay'eetu jira. Yeroo jalqaba namni walitti dhufee wal jaalatu jaalala malee waan biraan laalu. Jaalala san duubaan waan dhufaa tokkollee of duuba garagalee namni laalu. Achi duuba waan baay'ee jira. Amala kan kee ka duubatti qabdu sun gaafa as keessa seentu jijjiiramuu wantoota qaban hedduutu jira. Responsibility qabdu kana ofii kee kana gadi uf buusuu waan qabdutu jira. Amaloota duraan qabdu san dhibbaan dhibba qabattee deemtee nama biraa ka amala dhibbaan dhibba qabuun gaafa walitti dhufte bultii tana keessa eege seentee booda waan wal gaacaatu dhufa. Waan wal dhaatu dhufa. Kanaafi osoo bultitti seenin atillee fedhiin kan kee 150 gad deebista. Isa si duuba ture kaleessa 100 san 50 gad deebista. Akkasuma dubartittiin illeen haadha manummaa ta'uudhaaf of qopheessuutu irra jiraata. Keessa eega seenteen booda waan garii fa'a waan eega keessa seenanii ta'an fakkaate ilaa kanaa jedhamee haara'uun faatu danda'a. Dubartiin dubartummatti of qopheessuu qabdi. Dubartiin dubartummatti of beekuu qabdi.
Kana yoo jedhu kana jechuun dubartiin dubartummaatti uf beekuu jechuun uf gadi qabdee dubartiin dhiiraa gad dhufaa gootu jechuu miti. Ani haadha manaati wanti haadha manaati eega haadha manaa ta'e boru haadha ilmaaniiti ilmaan tiyya hoo akkam taati ka jedhu gaheen isiin ilmaan kana akka biqiltuutti lafa oomishuuf qabdu guddaa waan ta'uuf yoo sammuudhaan uf qopheessite yoo qalbiidhaan haadha manummaatiif uf qopheessite chaalenjiin illee namatti dhufuu hin danda'a kana beektee yoo uf qopheessite wal fuudhanii walumaan gammadanii jireenya jiraachuu qofa osoo hin taane bal'oo fi dhiphoo namatti dhuftuufillee uf qopheessuun baay'ee barbaachisa bultii keessatti. Hindirooma jetteetiin bultii seentee eega keessa seentee booda hiyyoomtuuf. Qananii wayitiitti darba jettee immoo qananii uffatanaa taatee irra turuu ni dabartaa garuu turuu dandeetta. Obsa nama barbaachisa. Bultii horachuuf wanti sadi baay'ee barbaachisa. Obsuun baay'ee barbaachisa. Tokkoffaan obsa qabaachuun. Egalee ammallee amanuun barbaachisa. Amanuu yoo isin jedhu wanti ta'a ni ta'uu waa wanti wayii ta'uu hin danda'a. Gaaris ta'ee badaan ta'uu ni danda'a. Gaafa kana amante waan sirra gahe hunda kaleessa iyyuu ni ta'a jettee waan uf amansiiftee fi wanti haaraa sitti ta'a hin jiraatu. Ammallee kabajni barbaachisa bultii keessatti. Keessattuu nu warri dhiiraa kun it's just a logic, it's a matter of common sense. Dhiirri gowwaallee haa ta'u kabaja fedha dubartiirra. Akkasuma dubartiillee waan feetu qabdi. Dubartiin maal feeti? Dubartiin kunuunsamuu barbaachifti. Tapha barbaaddi, taphachiifamuu barbaachifti. Kana hundatti gaafa uf qopheessitee kana hunda beektee atiin abbaa manaallee itti dhiyaattee isheen illee kana hunda uf qopheessitee aarsaa kana si waliif kappaluuf qophooftee eega bultii boottee booda homa takka hin taane. Qananii malee homaan jiran. Gaafa kana dhaban immoo xiqqashoo isii gaaga'amatu dhufa. Kanatu jiruudha amma jechuutu dhufa. Ayyee mee dhuguma hora dhiiraa caalaa chaalenjiin guddaan bultii eega ijaaratanii gara keessa kanaan ulfaata. Ilmaan argatanii guddisuun dhuguma yooma abbaan manaallee akka gaariillee kana gargaaru dhugaa gaafa san bahaa akkasii san baadhachuu danda'u. Mee chaalenjiin gaafa duraa akka fedhan burraaqanii akka fedhan taphatanii akka fedhan uffatanii akka fedhan nyaatanii akka fedhan jiraatan sun gaafa bultii gad seenan keessattuu kamee haadhaaf abbaan gama lamaanitu nu keessattuu warri biyya baqaa kun chaansii hedduu dhabnee qilleensi hedduu nutti banaadha. Gamana wanni si hirkisu hin jirre. Mee chaalenjii kana akkamii keessa fufuu dandeettan? Chaalenjiin isin mudate yookaan mee kana namoota amma bultii haarawaa ijaaraniif illee barnoota warra ijaarachuu sodaatan yookaan adawwamaa ganaatti jedheeti seera. Dhugaadha. Mee kanarraa immoo jara akka dhimma dubbataan ta'e. Bultiin addunyaa mataa isaa danda'edha. Bakka nama haaraadha. Maaliif ana duwwaa jechuurraa nuyi jechuurraa jalqabuu barra. Chaalenjiin hin jira. Akka durbaatti yoo jalqabaaf haadha taatu tarii maatii keessatti guddatte ta'a. As yeroo baatu immoo biyya baqaadha. Akkuma ittiyuu mucayyoo amma ittiyuu beektu ta'a yeroo jalqabaa fi chaalenjii guddaa qaba. Garuu immoo itti ergatte of amantee haadha ta'e irrattee of amansiiste akkuma inni sila jedhe of amananii sammuu fi qopheessanii itti yaadanii kan itti seenan yoo ta'e hin salphata. Bultiin immoo gaariidha. Imaadhas dabalachuudha miti. Bultiin bareedaadha, gaariidha. Warri fuudhuu barbaadanis fuudhaa. Heerumuu barbaaddeessaa heerumtuun jedha. Yaa heerumuu kanaaf fuudhuu kanallee barbaadanii waaqayyo osoo hin taane dirqama waajiba dhiisanii sunnaa jabeessuutu jira. Yeroo ammaa kana fuudhuun baay'ee barbaachisaadha. Heerumuunis akkasuma nama ta'uu yoo qabu beeku namni gaafa fuudhee heeruman. Responsibilitiin irra jira jedhee gaafa argatan nama biraa taata. Dinni tokko sitti dhaga'ama. Nama saniif jiraachuu jalqabda. Ofii kee dhiiste. Kana yeroo haadhatu. Kadiiroo saayiban hedduullee qabdanii dardarra warra fuudhuun warra osoo waliin jirtan jalaa lukkaatanii. Isin hadha abbaa Haajaraati. Abbaa dubra sadiiti. Warri hagaa dhaallee biyya baqaatanii keessa waliin jirtan kan tokko riskii sodaataa tokko biyya faranjii bahee fuudha jedha. Kana sodaatee mataa
illee kun waan illee 2017 Naayiroobii dhufe. Fuudhee abbaa ilmaan lamaatiin sodaanne. Mashallah. Warra 2007 dhufee agadhaan fuudhee dura jiru. Tokko riskii sodaa tokko biyya faranjii dhaqee fuudha jedhee. Mee warra akkana kana maal dhaamtan jiruun teessan waa barsiiftina. Bultiin qananiidha. Akka amma sila jenne yoo jalqabarraa itti amananii seenan wallahi bultiin qananiidha. Manni dubartiin keessa jirtu ka bultiin dhaabatte fooliin manni isin qabuu fi fooliin mana dardaraa hodhatta. Kana beekna ka gaafa namtu bakka san dabarree jirra. Lammaffaani akkuma Oromoo nugaa dhibbaa isaaniitti illee godhuuf ta'een beeku mana onaa mana jaartii ontuu wayya yoo jedhan jaartii hammamis taanaan manni jaartiin bareeda jechuu barbaadeeti Oromoon kiyya yoo akkasuma ammaaku bultiin qananiidha. Bultiin jaarrachuun imaana dabalachuudha. Bultii jaarrachuun irkoo argachuudha. Walii tumsanii yaadni lama walitti dhufa karaa rabbi jaallatuun karaa shari'aatiin karaa halaalaatiin keessattuu bultiin dhaabbatte wallahi qananiitu keessa jira. Akkuma sila jenne obsaniituma jennaan eega obsanii booda eega dhiphinaa booda rabbiin bal'inatti hedduu baasa. Kana heddummoo arginee jirra. Nama wal fuudhee jireenya dadhabee wal hiikan argine amala walii yoo dadhabe malee dhugumatti eega fuudhee booda hiyyoomate nama jedhan argine eega fuudhee booda dabarteef ka jedhan immoo argaa jirra. Ofirraallee argaa jirra jechuudha. Eega fuudhee booda keessattuu fuutee gaafa daa'imman argattu gaafa daa'imman kee foolii daa'imaa akka ajaa'ibaatti urgaa'u daa'imni dhufee sitti mammaratu gadi jettee daa'ima morma jala urgattu kanki daa'ima keessan wallahi gammachuu addaati. San warra daa'imman qabutu beeka. Warra bakkee jiran warri raasaa jiruufi girgiddaa jala deemuu kana dhiisaniituma qajeelatti as deebi'anii wallahi rabbii ofii kadhataniituma bultii tanatti yoo seenan irra wayya. Baay'ee jijjiirama hedduutu jira. Akkuma sila jedhe namni bultii fuudhee hiyyoomatee daaraa ta'ee dadhabee miidiyaan gabaasan agarra. Kun sababa fuudhee fi rakkoon akkanaa irra ga'e jedhee takkaa miidiyaa nama gabaasan agarra. Eega fuudhee booda akkuma ammati osoo haadha horteen yookaan immoo kophaa jiraadhe dhuftee intarviinatti gootu haadha kophaa kiyya kophummaa kiyyaatiif. Qajatanaa fi kabaja akkanaa qabdi. Gaafa daa'ima qabattee dubartiin deemtu karaarra dursa kennamaa fi kabaja ulfina. Gaafa abbaa manaa qabdu gaafa iddoo tokkotti waamamtee abbaa manaa waliin deemtu dubartiinis ni kabajamti. Dhiirris ni kabajama. Bultii godhachuun baay'ee bareeda waan ta'eef obboleeyyan kiyya warri bultiin godhatin jabaadha. Rabbiin zoojii gaarii amalaan saaliyaa isiniif haa kennu. Kadhadhaa rabbiin isinii kenna. Barnoota guddaadha. Wanti guyyaadhaa sababa iidaa sababeeffachuudhaan isin bira argamneef illee barnootuma akkana kan akka hiriyoota keenyaa dabarsinuuf gama hundaaniyyuu hedduu ulfaataa isin jedha. Amma sagantaa keenyallee gara xumuraatitti deemuutti jirra. Wanti hedduun wal gaafatan osoo jirtu keessattuu fi kana uuma hedduu si gaafachuu osoo dandeenyu beekaa. Waan adda si hambifannufatu jira. Waan muwaajaraa bira sin gaafanne. Kanumaaf inshallah sagantaa keenya gaggabaabsinee biraa yaa'uuf jecha mee isin lameen mudannoo jidduu keessanii haa ta'u ka kophaa yeroo teessanitti ni raafan yookaan ka isin barsiisu yookaan ka isin miidhu yoo himaame muwaajara kan kofalsiise himuu wayyaanti. Mudannoodhuma. Boyicha taaziyaa deemuu fi ani daddafaa jedhanii namni alatti nu eegaara. Anis qophaa'uuf manatti ol deebi'ee gabbuuf jennaanii manguddoo tokkotu jira. Arsiin baatanii jedhanii laata irraa feddeeramu. Baarsii jedhan achi lafa dhaabatanii achi ani nafe. Jechuun gadi hin baane warri kaan baanii maal taate hawwiin hin baatu jedhan.
achi manatti dhuftee mucaan isaanii tokko deemtu achiin jennaan yoomna waaman arsii jedhanii jedheeni baqanatti kolfanii kottaman deemna si ibsina booddee jedhanii erga galle booddee akkasumatti ta'anii himanii kolfan innaa lakka arsii jechuun akka naannoo isaaniitti bakka hunduma arsii godhanii nama guddaadhas akkuma loqoda naannootiini arsii jennaan hafee afuuf hin ture wallaggee eegaan jira. Isaafi ammas gaaf tokko inni jiru nama walla barsiifte obboleettii keenya tokko ammas hin jirtu Itoophiyaa jirti. Wal baradhanii ganyaa keenyadha naan jette. Ani immoo ganyaa kana beeku sirriin beekaa ittiin dubbanne garuu aaree maqaa kootti meen dubbanne ganyaa keenyadha wal baradhaa ittiin achi galenni galgala. Galgala galeennaani kaduun jedheen ganyaa jechuun maal jechuudha dheen tarii kabira qabaa laata shaakkaan beeku miti laata dheennan naani eenyutu akkasiin jedhee naan jedhee isaafis galeera jennaan lakki namatu ganyaadha naan jedhee jennaan ganyaa jechuun garuu naan liqimsan natti meera ganyaa jechuun keenyadha intala keenyadha jechuudha. Naan jedhee natti mee garuu annaan liqimsamne na sobaa jiran se'e ergasii namootaan yeroo quunnamaa dhufee namoota barataa dhufee jecha kana fayyadamu yeroo baay'ee achi booddee fudhadhee jechuudha. Yaa ganyaa keenya jechuun dubartoota teenya hawwata keenya jecha dubartoota arsii walii gala akkasitti nama keenya fuudhee jira jechuudha. Waa hedduu keessa ganyaa. Actually amma ka gaafa taasisaa kana Hasan jedhamu asuma deeman Ameerikaa jiran amma jaartiin manguddoo amba nagadin baatanii isin eegaa jirraa maal taatanii arsii gabbayaa isin kadhanne maal taatanii jecha kana isin dura baatee inumaa isaan dura qophooftee jirti eega dubbiin dubbii gosaa taate eega dubbiin arsii keessaa wal waamuu taate ani keessa hin jiru jettee ol deebite manatti itti dhufanii maal taate bar akkasii miti jedhanii ganaa galchanii fi bifa saniin fuuluma aariitiin akkasi baay'anii deemanii mate. Amma yoonaatti kolfu garuu. Ati hoomee kan mudannoon ani qabu waluma fakkaata. Jechoonni tokko tokko nu biratti akka safuutti ilaalaman akka lagannaatti maqaa hin dhoofnu. Isaan biratti like more normally kun immoo garaagarummaan kenna bal'inaa fi even hedduu nama boonsa malee waan nama qaanfachiisu miti akkanuma ittiin nama hedduudhaan jirra mana keessa namni mana guutuudha nama mana guutuu jiru irratti na awwaarradde I think namaan jetti na fakkaate na bira waan si bukkee jiru sanii askeenya waan si bukkee jiru san ol naafid jettiin sagalee ol kaaftee nama baay'ee kana keessatti bukkee maqaa dha'uun anaatti daddafee namni isiin fidi jettee sun odoo namni sun waan itti deebitiif daddafee ofii kiyyaa qabee dafee geesse galee fi hin kolfite jechuun hin kolfite malee waan jechoota tokko tokko nu biratti ani beeka anaaf haaraa miti ani immoo sirriitti beeka namoonni tokko tokko amma waan akkana jechoota akkana waan garaagaraa akka amma namoota biraatitti dhugumatti nama arsii baadiyyaa keessa jirutti Oromoon isaan nama qofa itti fakkaata Oromoon biraa waan jiru itti fakkaata akkasuma namni Wallagga baadiyyaa keessa jiru kakutaa biraatii fi loqoda aksentii biraan hin dhagahin Oromoon guutuun warruma itti fakkaata yoo dhufee immoo akkanatti walitti dhufanii haasaa akkana kana yoo dhagahu amma gariin namaa ittiin jaallata hin gammada amma loqoda uummanni Booranaa kun yoo dhufee akka isaaniitti aksentii isaanii saniin dubbatu sitti tola waa irraa barta akkeessuuf isaan fakkeessuuf isaanii walii galuuf waa hedduu gootanidha. Akkasuma jechuudha chaalenjiin garaagaraa namoota yoo dhufan akkasiidha. Kanuma. Ayyee hedduu galatama waan hedduu nama dinqisiisu akkasuma hedduu nama barsiisa dhuguma namni loqonni keenya kunis hedduu bal'aadha. Kuma godinaalee Oromiyaa bal'inna godinaalee Oromiyaati. Jechi takkaati dhageettee hin beekne mara dhageette. Kan hiikaa isaallee hin beekne. Ofii afaan Oromoo akka ta'e.
Kun ammallee walitti dhufuun kunuu wal fuudhaan walitti dhufuun waan garaagaraatiin hojiidhaan walitti dhufuun kun waan wantoota akkanaa kan akka baratamaniif afaan wal ta'uu irratti akka waan hedduu qarqaarsa hedduu qaba. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Oromoo 360 irra deebinee bagaa hidhaa alfatirii geessan isiniin jecha sagantaa keenyaa guyyaa har'aatiif qabannee xumurarra jirra. Hagammaatti warreen hordofaa dhangalaqamaa isiniin jecha mee dhumarratti waan dhaamattan waan na hafe jettan yoo qabaattan jira carraa isinii kennina. Achumaan kadiiris waan isin hafe waan dhaamattuu fi kan dhaamadhaati sagantaa keenyaa har'aasumaan goolamne yoo rabbiin jedhee bara biraa carraa biraatti walitti deebi'uu dandeenya. Mee dhaamsa qabdan waan na hafe jettan yoo jiraate. Wal mari'adhaa dhaamsa jira. Isaa kennaa deebi'aa. Matatte ummata muslimaa irra deebi'uudhaan bakka jirtanitti warri rabbiin carraa kana isinii kennee amantaa kanaan badhaatanii ayyaana kana hordofaa jirtan irra deebiin bakka isiniin ga'e jechaa warra waggaa guutuu itti deebi'u rabbi nu haa godhu isin hunda keessa wajjiniin iyyuu bakka jirtanitti nageenyi rabbi isin haa ta'u amantaan keessan jaalala amantaan keessan nageenya amantaa keenya haa jabeeffannu du'aayii walii goona kulli ummata muslimaa rakkoo keessa jiru hunda haa yaadannu rakkataa haa gargaarru dhukkubsataa keenya haa gaafannu tola ooltummaan akkuma rasuulli keenya alayhi salaatu wasalaam nama gaarii turan fakkeenya ta'an kulli ummata muslimaatiif onnee gaarii haa qabaannu ibni muslima qofaaf osoo hin taane nama hundaaf nama rahmata walii godhu rabbi nu haa godhu inshallah waggaa rabbi walitti nu haa deebisu nagaan nu tura. Keenyaa Oromoo 360 karaa TikTokiitiin gara YouTube'iitiin akkasuma gara Facebookiitiin hordoftan irra deebiidhaan bagaa guyyaa kabajamaa ayyaana Idil Fitiriitiin isin ga'e isin jecha isinillee warri sagantaa guyyaa har'aa kana eeyyamtanii mana keessanitti nu geessitanii nu nyaachiftanii nu obaaftanii jettan waggaa rabbitti isin deebisu galatooma ulfaadhaa rabbiin ammallee jiruu keessan duratti isinii bal'isee akkasuma maatii obboleettii teennaa muhaajaraatis rabbiin gara amantaa jaalatamtuu sanaatti karaa dhugaa kana rabbi isinii hafidee maatii keessan araara addunyaaf akiraa gidduu teessanitti akka buusu du'aayilee isinii goona hordoftoonni keenyallee akka du'aayii gootaniif asumaan isin gaafannaa akkasuma warri ollaa isaaniitis ta'e bakka garaa teessanii sagantaa kana hordoftan dhaamsa tokko dhaamachuu barbaadu namni gara amantaa islaamaatti keessummaa keessanii keessummaa rabbiiti rabbiin maaseta isaa kan inni achiin dura qabu cufa dhiiseefi badii isaa cufa dhiiseefi nama qulqulluu gaafa isinitti dabale nama kana wanti nurraa eegamu akka hawaasa islaamaa taanetti nama kana dhiyeessuun hirkoo ta'uufiin chaalenjiilee isa mudatan gara maatii isaa yookiin maatiin isaa guutuun amantaa biraa keessa kan jiran chaalenjii jireenyaa kan isa mudate inaa dhaabachuun hordofuun jabaa waliin jirra rabbisi hojii jira jechuun baay'ee barbaachisaadha. Kana fakkeenyaaf akka amma obboleettii teenya osoo isin carraa taatee namni isinitti heerumu nama islaamaan ta'in yookaan osoo bultiin akka heerumte bultiin ijaaratiin abdii murattee duuba deemuun jiraachuu danda'a. Mi'a amantaa kanaatti osoo nadhii keessaa bahuun jiraachuu danda'a. Kanaaf namoota yeroo garaagaraatti amantaa kana seenanii keessaa duubatti deebi'an chaalenjiin akkanaa akka mudatu hubatamuun asumarraa ni danda'ama jedheetiin abdadhaa. Warri sagantaa kana hordofaa turtan galatoomaa ulfaadhaa isinii jecha aga sagantaa biraatti walitti deebinutti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.